Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni chaanala koo jalatti argamtan hundi keessaniyyuu warra amantaa biraallee harka fuunee shamaa jirra jirtu ilmaan Oromoo isiniin jedha. Akkaataa viidiyoo san itti hojjettan isin garsiisa. Jalqaba kaayii maastarii keessa seentan jechuudha. Kaayii maastar keessa erga gallee namni gariin sikirii maalii jedha? Sikirii miti garuu. Haala viidiyoo keessanitti waraabbattaniin keessanii galtanii booda bakka viidiyoo keessanitti waraabbattan viidiyoo keessan akka isin barbaachisu bichaa irraa fudhatan jechuudha. Jalqaba bakka duwwaa gamanatti jiru jechuudha. Bakka tan sawwarattan jechuudha. Bakka tan suuraa irraa kaafattan bakka jalqaba jawaala keessan keessan dura suuraa bakka tan irraa hin kaafattanii bakka tan as tuqxanii akkatti seef godhattan jechuudha. Akkatti seef godhatanii eega suuraa keessan galaarii keessan keessa seef godhattan irraa murtanii jechuudha. Bakka jalqaba yeroo jalqaba kaan haala kanaan gamana addatti irraa murra. Sagalee irraan cufaa sagaleen isin jeequu danda'a. Jalqaba akkana jechuudha. Maaluma kana jechuudha. Viidiyoon akkatti waraabame jechuudha. Amma jawwee san yuutuubii keessaa gabbuufatanii diskiriipshinii jalatti kaa jechuudha. Yuutuubii jalaa gabbuufatan isiniin jedha. Jawween isa kana jechuudha. Bofti sun tana. Bofti sun tana jechuudha. Akkatti bakka kana tuqxanii kalarii kana irraa balleessitan jechuudha. Akkana jiran. Bakka inni akkana bakka kanatti ammas gad tuqxanii kanallee ammas yuutuubii irraa gabbuufattanii isa kana fiddan jechuudha. Isa kana bakka kana akkatti dhoksitan jechuudha. Suuraa keessan akkatti bal'iftanii dhoksitanii achi booda irraa bantan isallee erga irraa bantan ammas xiqqoo akkana gootanii kanaan jechuudha. Bakka kana akkatti guddiftanii akkasirratti isin galu. Bakka kanatti murtan jechuudha. Viidiyoo amma bakka olii sanatti murtan jechuudha. Viidiyoodhaan asitti murtanii egaa irraa baatan bakka miidiyaa yoo kana seentanii bakka amma suuraa irraa kaafattan san dhaytan jechuudha. Bakka amma footoo keessan irraa kaafattan no suuraa keenya amma kaafanne kana finna jechuudha. Amma suuraan dhufee jiru jechuudha. Suuraan erga dhufe bakka kanatti xiqqoo akkanatti siksinee asitti akkanatti siksinee ammas bakka kana dhoofne
Ifama. Iddoon jawaallamee keessa na yaasaa gala. Erga akkatti bakka tana tuuxanii ammas kana fidatan jechuudha. Wanta na fiddan jechuudha. Isii kanallee akkana ol harkiftanii bakka amma suuraan kiyya keessa bakka waan addaattu kanarratti akkatti bal'iftanii irraa bantan jechuudha akkatti. Kunoo amma keessa galtee jirti jechuudha. Akkasitti itti gurgurtanii akkasitti keessatti nagalchitan jechuudha. Amma haalaalu jalqaba irraa kaa'amne hanganuma akka kaameraan waan sun jalaan mul'anne xiqqoo akkanatti itti qabdanii dudduun boosanillee kan mul'anne kanis xiqqoo achi harkistan jechuudha. Haala saniin hojjetan isiniin jedha. Galatoomaa YouTube subscribe naa godhaa isiniin jedha. Hanga barnoota biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.